argee kon barqaa godhi jechuun irraa aga'uu bulee jechuun galatti dhugaan sitti maali. Sababni hoo? Sababni hoo? Odeem laal amma shamarree keenya kuni ibiddi amma fakkeenyaaf keessattuu amma tabiyya keessa akkasii tabiyya keessa wayyaa egaa tabiyya keessa akkasii amma tabiyya alaatu namuma keessatti ibiddi irra teessee saamee akkas godhurra ciqilfadhu bashannan yoo ittiin irra fudhatte waan abbal gaafa annaman waan magaalarra maxamarra kaffafe waan kafiifate waan akkasii faasi afeeruu waa galatti malee si galee miti marqaa kana si dandeessuu kana cikkisii jettu. Yaa. Marqaa si am kaya mana si terutani. Nuti ammalasa biyya alaati miti biyya keessa jechuun akka biyya arabaa kana ogeessonnaan hin jiruumi jilba lameeniin lafa ijjannee ibidda kana afaaniin bokkisaa lukaan okkotee achi qabnee akkasitti ilaal marqinee itti kennina. Tarii xaaxaa waan hin feeneef akkas jechuu dandeetti mucattiin xaaxaa hin barbaaddu kalaas. Amma ga dhaggeeffadhu amma hangaan jemmuu san jennee hangaa sun saasuu amma ga rakkoo biyyoota tanaa maali fakkeenyaaf biyyoon tana manaa fi amma nafisi qofaatu haasa uummanni namni kuma dhibba tokko taa'ee nu dhaggeeffachuu jira. Fakkaaf rakkoon biyyoota tanaa ati kan nama fakkeenyaaf viidiyoo isii agartee turte. Argee. Viidiyoo isii agartee turte miree. Okay. Viidiyoo isii keessatti mee fakkeenyaaf bakki isin hanqina qabduu fi bakki isin rakkoo qabdu san naa kaasuu dandeessaa? Ani jechoota isii keessaa jechuudha. Jechoota isii keessaa daqiiqa qoyme xiqqoo dadhabbiillee na dhagaban bishaan of bira kaaya. Na arrabsitaniin abaaramtan an afaan qabrii jiraas amma namni na afoo dhufe hin abaaramtan. Dhaggeeffadha. Amma ati kaloo itti akkuma tiktokiin cuftu hanguma ilmoo dhaltullee hawwalaan maka sarriyaa wanta lan hojii. Tiktok lafa haa cufe manna hangilma nu dhaltu. Asuma kana haasa'u dhalatti gaafa sirra gabbaate siilee haasoftu dhaggeeffadhu. Ilmoon akkuma dhaladden akkuma keetii kana tolbaate nuti iyyuu baatte yaana. Hadiiri margii bidis jedheen haasitti baatu dhaggeeffadhu amma. Mucatteeni waa malee akkas hin jenne. Okay. Dhaggeeffadha hundi keessan haga dhumaa nama dhaggeeffadha san booda koomentii barreessaa. Mucattiin waa malees marqee mataa nama duuchaa nama cufa hin jenne. Amma isin የከተማ ልጅ ነች አማሪፍ ይገባል በቆሮ አይገባም ምንም አታውቅም አከጃይባት የከተማ ልጅ ነች የከዚ ዱቦዶ ማሪፍ ግጥን ጎዲ ረም በበይን ቆይ ካይ ልጅቷ የከተማ ልጅ ነች ዶንቆሮ አንተ ግን አማርኛ ታውቃለህ እኔ የለም ዲባ ሞላስ ያለው ዶንቆሮሲ ንገባድ አም ሶሪ ላል ሙጫቲ አኒም በከተማ አማርፈሞ አናም በከማርፈትፉ እሺ ነገፋት አንቺ ወጃሱ ጅራ ማርያም ኡመት ወጃሱ ትንጅሩ ኤገቤ ከየተላ ናጅጅሪናኒ ጀዲን ጋር አማሪፍ ኦሮሚ ፋት እሺ ለስላሳ ጎዳ ከሲገሉ ሲትገልቻ ልጅቷ እሺ ልጅቷ የከተማ ልጅ ናት ኦሮሞ ፈራሴ ናቢ ኦሮሞ ፈራሴ ان አልበይን ጫላ ይገባኛል ጀኔ ናገለን ጀኔ ለኔ ይገባኛል ግን ለነሱስ እንደ ሰው ነው እኮ አንድ አርግት አንድ ሺ 200 ሰዎች እያደነቀን እንዴ የጎሃ ሶፍቱ አማሪፋን አከማመበያ የተግዘ ሰዲ አፉር እንደንዴቱ ገባውመት ለገፈት ግንጊዜ ላይ ማማ በያኑ ግንጊዜ ይደሜ አንስ ደሙ ወር لا لما نافي يدك يفرخا نافي ما يقفل الله اما حاسه بردا سو جرا حاسه خبجا قبا من الناس كيسا شيخانو جرا قيس جرا نما غدغدا جرا نما هدو جرا لا اما بي انا ما حسين جد فكنيا فاتي اچس غورو اسغورو زوندا نما فكا دايركتي وانت تدبت وارا چرا فكنيا فانكنا فسلا هانكن قبني خافتي دبت تبله و فكنيا فتك هانكنا قبدو في ati fakkeenya waan haasoo isirraa madaal yookaan immoo akkan tala dubaraa akka fakkeenya isirraa warni bandaale ልጅቷ የከተማ ልጅ ነች ታከጀ ያቺት ወዱቢ እጆ የከተማ ልጅ ናት ኦኬ ውጨቲና ማማጋላት ጣጣ ከነ ሂንጃለቱ ያኒ አከት ጀተ ሳርግቴ ማርቀ ከነ ቀበኒ ጎደኒ እትከና ጣጣ ሲዲሲ ላ አመጋ ሆን አመ ሮሮሚዮ ደሙ ጅሩ ኖ ናቪ ነው የጎዶ ገባ ከዱጋስ ቱ ቀማል ተከነ አኪንስ እንጂ
لا ميو دغادا اي ورا مقالاتي اي ورا مقالاتي بني بت ميو ورا مقالاتي يا ارادا لي يو ميو ارادا لي اجايبه يا ارادا لي ناتجن مركز انا ما حسين جاني مت ارادنتي زاني دغفدو دغفد ارادنتي زاني اكما سيفيك هدير ولين والقبتني ولين منقلتنيتي اسي في كيارت ولين منقلا سلامنت بيخ ارادنتي زاني سلامن والفامنان عليك رماها سارين نتي اموان والقبني منقل أنا في تي في أمني أما فكينيا أمتها تورا سجرامي وان كان برا أمتها تورا سجرا مركات أويت أجنا أما فكينيا أنا فيديو سانغان أركور كيرا ليبي سانغان أرد فور دفيرا لا نافي أتي مو سنجد لا فكينيا فتشي ستي فكينيا بكي هاسا وسينا سوتسن كيسة هانكينوتا إيسي هانكينوتا هاسا وسي كيستي ما هو بات كيسة نتي ميسنجد كسبت ناسري wanni an hubadhe yoo jiraate isii irra waa takka nu banneen garuu isirra taree jaarsa isiit irra waa hubadhe akkami jedhi ka doqoro እንዴት በለኛ እሺ እንዴት አዎ akka kiyaar amma ammatti marqan jenneef akka marqisuun nama duucha jedhee namni kajaartii ni sodaata misteelaa kechuun moota ay faraam jedhasanii isa jibbisiisu jecha kana fayyadamte malee mucattiirra attaak goonaa margabaa uumatti jecha kana fayyadamte malee marqa arsii xuquufii miti akka kiyaar marqa jibbu godhuuf. yaani wanti ati haasa'u isa irraa fahamte akka kiyaar marqa kana jibbu taasisuudha malee uummata xuquufii miti. rakkoo marqaa irraa naasuun jechuu barbaadeetti na fakkaate. rakkoo marqaa irraa naasuuf akkasitti fudhadhe. ati kan uffata jetti kiyaar ka marqa san jibbuuf san dubbatte ganama akka iyyachi waan cinqi ምናምን dandeettu miire miidhaan cinqiin dandeettu saniif jecha waan kana siistama kana ልጅቷ ያራዳ ልጅ ናት በዛ ላይ waan kana siistama kana fayyadamte innis dhufee marqi ka yaman jedhee yamanin nu galche achirraa dubbiin nutti kaatee yunu akkamiin marqi yamanin nu jalaa galaa amma tana bartanu arsu jirtu ta isi dhiisne marqi yamani gal qoyda ayye abo amma haasoo sirri dhufte erga inni nu marqi yamanii jee ummanni barammaarra yoo laalte mana maammee tokko manatu ijoollee garagaraa fakkeenyaaf manoota hedduu garte suuraa isii kana arabsu jiran fakkeenyaaf isiin ka dubbatte amma fakkeenyaaf rakkoo isii ana mala akkuma gaafi si gaafadhee gaafi yoo gaafa si gaafadhe mala naafi gaafi maal jedhee si gaafadhe haasoo isii keessatti haasoo intala tanaa keessatti rakkoon ni jirti moo hin jirtu jechoota isiin dubbatte keessa maaltu jira sin jedhee si gaafadhe amma akkasuma naa deebiste galatoom amma kasiin jedhu eeshi ergamoo khiyaaroo kas jedhee namni tokko fakkeenyaaf yoo tuttuqame balee sababni amantallee kun fakkeenyaaf marqa waa'ee marqa anayyuu haasoo maaltu fide laal bara manuuti dubbii taggizee guddattee qabannee ana balee tama jammaraa qabannu san hin qabannu manuuti laalamoorri miidiyaa kun erga guddattee miidiyaa tolbaatee mul'attee qofa deemnan balee jalqaba sanoo maaltu tureetii waa'ee marqa anayyuu maaltu haaseedha duraanuu manni nagaan jiraatu nagaan jiraatu mucattiin arrabsina gara kiyaar deebi'aa jedha miknaatuum isiin dubbatte aaraa wallaahi laal mucattiin leel illim maalichi araadaadha akkami jedhe waan san dogongora saa ta'u maalis haa ta'u mi dubbatte khalaas deebitee namni gara isii deebi'ee jennaan arrabaan jechuu isallee fiddee bira keettee ndeekkan akkanatti miira hee sagalee marqee kayaman nuun jedhe okay jedhe eega marqa yamani galchi mucattiin ajandaa fiddee jaarsa kennite jaarsa qabadhaa mucattii dhiisaa dumaashinurraan tuqina wallaahi mucattiin tuqina kiyaariin qabadhaa leesh marquma sanuu Itoophiyaa Oromiyaa keessaa baasee Arsii keessaa baasee yamani galchaa amma kamataa cufaa san boodatti deebina san yoo mana yaalaatiin banames ni banna inshallah qabannettu ban garuu marqi Itoophiyaa keessatti deebuu qaba Arsii keessatti kiyaariin fidaan hundoom haasofni kenna kiyaar wajji amma booda mucattii garuu hin arrabsina an wallahi tiyyaan arrabsullee si hin arrabsinillee hin arrabsullee marqi akka Itoophiyaa Oromiyaa keessa nu deebisu kiyaariin nu gaafadha kana bar laal dhageeffadhu salaam alaykum warahmatullahi wabarakatuh qoy waasi sammuu nama cufaa jette dhageeffadhu biyya keenya keessatti wanti sammuu nama cufu maal akka ta'e beekta qumaa yoo nyaatan yookaan qumaa sana afaan argeetti hin beeku maal jedhamanaafi waan santu mataa nama cufa malee ankutaa jenni tokko dhiiroo ankutaa jenni tokko
وانا ما ولا شيء سوتو عمال وانا كنا مسيسيا والله اكيد dhageeffadhu عيباتي اكثر qoisi hima wallahi billahi wanni sammuu kana nama hadooji yookaan wanti sammuu kana nama cufu jechuudha qumaa jedhama biyya keenyatti afaan keessanii hin beeku ansi galee waan santu mataa nama لا dhageeffadhu hargi godhate biyyarraa garbuun dhufeef garbuun sun ka qumaa of keessaa qabu manatti marqamee fi alam marqamee fi hin beeknu qumaa san nyaatee sammuu isa cufamee achirraa yaadni kun dhufu eeywa ina kun akkana dhageeffadhu nuti dhugaa dubbannaa nuti mucatti irraa jibbaa hin qabnu mucatti teenna hin jaalannaa hin kabajnaa ni jaartii mucaa keenyatti rakkoo isirraa hin qabnu sii galee garuu immoo wanti rakkoo ta'e amma maal akka ta'e beektaa wanni mataa kana si qollofu yookaan wanni mataa kana shawshaw si godhu biyya keenyatti qumaa jedhama afaan argeetiin hin beeku anitillee hin beektaa waan midhaan keessaa fuulduratti bausan waan midhaan keessaa soranii wanta midhaan waan santu mataa nama cufa sii galee wanti sun mataa nama cufa jiyyoodha akkami dhageeffadhu caalaan kolfiin kolfan qabdu wallahi laaziim wanti sun midhaan wajjiyyoodha akkami osoo keessaan guriin midhaan wajjiyyoodha akkami harargi arsii guutuu gaafadhu mataa si cufa sii galee wanta santu mataa qollofee yookaan kiyaari mataan cufame itti mucatti midhaan wajjiidha akkami midhaan Itoophiyaa irraa dhufee fi jennaan mataan cufame hin kolfina kolfan qabdu dubbiin yes jedhan kun warri beeku guutuun nama wallahi billahi dhugama abbaa beetan gaafadha nama hunda beeka naaf hin kolfin gubaabiif jetti dubbii waan kolfanii miti dhageeffatu caalaayee asitti ma biyyaa minaan daakkamee fi biyyaa minaan daaggafee fi minaan biyyaa daakkamee fi wanti sun osoo keessaan bahin wajji ergamee fi si danda'a malee marqi mataa nama cufu si jegalee marqi mataa nama bana malee mataa nama cufu waan sa wajjin ergamee fi wanni sun mucaa mataa qollofuu danda'a nuun beeynu san isaaf rabbi beeka si galee malee marqi mataa nama cufu mucattillee badiin qabdu akka kiyyaatti waan sa wajjin nyaatan jarri kiyaatu mataan qollofame jennee bar mataa nama qollofaa jette malee hin nyaatan kaa caalaa nyaatanii qollofamanii qollofaman kaa qollofamanii qollofamanii ismee caalaa ummata kan dubbatan amma Samiira naafi ati zarabni bira teessu haasa'u